kan addunyaan yeroo takka yeroo inni waltajjii gubbaa ol bahe addunyaan bara amma isin waan bututtuu ganda keessa deemtee siyaasaa daladdu namni gartee biyya keessa namni 10,000 deeggaru kana ilaaltaa miti. Addunyaan bara biyyoonni rabbiin dachee irratti uume kuni foddaa addunyaatiin teettee guyyaa kana daawwatti beekumtii agas ga'u qaba namni kun. Namoota agas ga'u iyyisiisee ajaa'ibsiifata namni kun. Garuu rakkoon nu qabnu jagna keenyaaf hayyuu keenya beekaa keenya yeroo cufaa nutu nyaataa jechuudha. Maal uummanni akkanaa gartee maaltu nu keessaa bahe? Oromoo maaltu isin keessaa bahe? Yaa saba koo maaltu mee ilaalu waan si keessaa bahe? Hacaaluun gaafa kalee lubbuun jiru mucaa kana caalaa itti duulaa bahe jaldeessi ganda keenya keessa jiru. Jagna taankii dura dhaabbatee isnaappara dura dhaabbatee jeneraalota TPLF dura dhaabbatee dachii sossoose sani feerroo jetteen birrii miiliyoona 20 bitamtee hattuu qoshaashaa arraba sirraa murra reeffa kee lafirra harkifne jechaa baate warra dhaab tishartii isaatii fi maqaa isaatiin daldaaltu jechuudha guutuu viidiyoo keessan qabna bara. Warra Oromoo ta'ee as dhufeen wajjin falmuu fi hadhan wajjin lafa dhiitu Hacaaluu Hundeessaa dhabar ka ajjeese caalaa isa adda mucaa kana tokkochaafe kanas bakka itti nyaattu dhabdee sa'a 24 hinaaftuun sa'a 24 duula rabbante jechuudha. Siif jecha bar mana galee taa'ee fayyisaan saba kanaaf jecha bar biiliyoona gas kaan bigartee lubbuu namaa itti qalaa jiru kana achi lafan naqee bar seera cabsee bar biyya ofiitiif jecha saba ofiitiif lammii ofiitiif jecha lafa gakkaa'e bar hadha nama silaa teettee nyaachiftee obaastee hadha fayyisaan nama makiinaa amma namni olii bitu kana kan binnaaf mana akkamii galchine eessa jiraachifna nugusa goonee jiraachifna jennee itti yaadna osoo gartee fageessinee ka yaadnu taate taa'e jechuudha. Hadha silaa osoo jiraate Hacaaluu Hundeessaatii fi inni jagnoota olii aanaa namoonni yoo xiqqaate 5 ol kaliistii hiikee jiran namoota Oromoon kopheen irra deemte jechuudha. Galanni qabsaayaadhaa, galanni gootaa nu biratti, galanni jagnaa hayyuudhaa nu biratti salphisuudha jechuu barte. Gaafa inni du'e ammoo namni aga keenya siidaa dhaabuuf fiiguuf awwaala isaatiif ol caccabsu hin jiru jechuudha. Rakkoon nu qabnu tana waan rabbiin nu godhe mooji. Kanaaf warri Fayyisaa Leellisaa irratti atileet Fayyisaa Leellisaa irratti duulu jirtanii biqqeenna keessaniif diinummaa keessaniif gadhummaa keessanii malee waa takka illee irraan buuftani. Yoomillee gartee haga inni diine akka warra kaleenu Oromoo deemutti diinee waan dalage ofirraan dhiqanitti jagna akka ofii gargaare jagna akka ofii waliin dhaabbate kaatiin hadha kijibdu kilaash fuudhee gaara seenee baraabbichuu wajjin innillee bututtuun ganda keessa deemtee hadha dhuufuu fi baqattutu jagnaa waa jedha warri dhuufuu fi dheessu. Halkan rafee dhuufuun diyyoo jette birdimsii ofirraa darbee jaartii jalaa gangalatee lafa dha'uu fi durriyyee yeroo gartee namni gartee harka dha'ee surree albaatutu namoota hayyoota kanaan waa jedha jechuudha. Dura of laal deebi'uuf duba dhiifamallee naa godha. Yeroo gadi haasaa kee namoota na uffolchallee waan guddoo dabarsine akka saba Oromootitti. Mee dhiiraati gabbayi feetu 5 isa waliin ta'e gabba akka mee baay'ee dhaabadhu warra gartee harka tumtuuf. Nafxanyaaf TPLF nurra deebisu mee dhaqee jarmoojjiin dhiira dhaabbadhu ati gabbayi guyyaa takka. Mee akka dhiiraa gabbayi waa dubbadhu warri intarneetii duuba teettee ilma saba Oromoodhaa waliin ooftu. Qabsoon isin hadha irraa dhiichistan bar wareegamaan dhuftee qoshaashota. Dhiiga namaa itti gannadhee ballafee itti cabsitee Oromoon ijatti baqxee shamarran teenetti gudeedamtee bar haawuleen teenna jaartii ganna 70 muka kortee bargartee shira shaneedhaaf zinaa shanee dheefa. Wanni nutti hin kafalin jiru qabsoo uummata Oromoodhaa. Harka harma itti cinne warraadha isaan nuuf fiduuf isaan nurra deebisuuf Jawaar Maammadolii lafa dhiittanii wareegama namuun kafalle itti kafalle nu. Jagna itti dhabne, hayyuu itti dhabne, beekaa itti dhabne, abbaa qabeenyaa itti dhabne, xiqqaa guddaa itti dhabne garte beekaa wallaalaa. Waggaa 170 dabre kana bar takkaa mana galleen teenne sabni Oromoodha. Wareegama kafalaa ture, qabsaa'aa ture. Bututtuu akka wannaadhaa gartee waan yoo namni harka waliin dha'ee surree albaatutu gabbahee nama qeeqaa jechuu garte. Isin gaadhaa baadhiisaa jedhan namni nukkufle. Sareen badduun saree gara ofii nyaatti jedhan. Ebar sareen diidaa yoo dhufte saree diidaa dhufte kasilaa gamtaan sariin gandaa ofirraa deebiftu
sareen dayyuusni as garagaltee saree ofii ta'e waliin gartee ganda keessa waliin jiraattu nyaatte jechuudha. Gadhummaa bara. Maa ittiin duulle warra hadhaa si bocee si nyaatee gartee si xiqqeessaa jiru. Warra saba Oromoo salphisee galgalaa ganama yookaan an Oromoodha siin jedhaa yookaan nafxanyatti galee yookaan TPLF galee si xiqqeessu jiru. Warra mulqee si nyaatee gartee ilmaan tantee dhiiga sii lafa gannaqeen gaabbu Oromoo ajjeesuuf warra siin jiru. Faarsee bulaa namaan jette ammoo faarsee bulaan si gadheen gartee jagna ofii hayyuu ofii irratti duultu. Mee takka nama yaraa irratti isinii duultanii arge bari yaraa iyyuutti duuluu hin qabnu yarama Oromootu. Wallaala Oromootu bare wallaalaa keenna gadheelleen gadhee keenna bare. Nuun himani gara finnu hin qabnu. Jagna arginaan qaata ijji isin baqxe. Hayyuu arginaan qaata ijji isin baqxe. Dayyuusa arginaan qaata jala galtan dayyuusaa tumsa. Maal Oromoo keessa kun hin dhalanne bare dayyuusni akkanaa kun. Aadaa qabdi safuu qabdi Oromoon dayyuusa illee ta'e ittiin bare kabalte ta'e dhiirti kalee dabarte. Dayyuusa isin jala yaatan kana kabaltee teessifte dhiirti kalee osoo jiraatte. Dhaqdus maal minne qettiin jettiin dhiirti kaleessa. Dhiirti nu keessaa dhumattee qamisii godhate keenya akka jiruun namni garte. Dharaa irratti yaa'ee qaata. Dhiisaan tuqinaa mee nama kana gartee ilma namaa kana tuqinaa jagna kanneen hin tuqinaa nurra. Sunuu lamaanii sunuu harree ooftii jedhan. Safuun kalee abboonni keenya akaakayyonni keenya dalagan mataan nu deebitee nu hadha salphannee nama waliin nu galchu jagna tokko. Hadha kutaan Oromiyaa keessaa osoo manguddoon ta'een abbootiin amantii walgeettee hadha salphannee dhaabadha gadi badaa keenya ni qabanna. Wallaalaa keenya ni qabannanii osoo hadha gabbaatee dhiirti keessa raattee hayyuun keessa jiraattee baradha kutaan Oromiyaadhaa yoo wal qabnee gattee inni hadha barsiisaa salphinni kun nutti hin dhufu. Hadha wanni gartee asii achi heerumtu gursummeettiin dhaaba dhibbatti heerumtuu fi gosa dhibbatti heerumtu saba Oromoo mataa waliin dhooftee hattuun ganda hunda keessatti uumamtee karaa gubbatti hin saamama uummanni keenya manatti ni saamama ganda keessatti wal qoodee kutaan amantii gandaan. Uummanni gaafa diini mukatti cabsu waliigalee nagaan diina jala buluudhaa waliigaluu dadhabee duriyyee ijaaree ganda hundaa gayyaase duriyyeen jagna keenyaaf hayyuu keenyaaf beekaa keenya guyyaa kanarraa irratti duultee jechuudha. Dhaabadha Oromoon uf laalame manguddoon abbootiin amantiidha. Labsi isheen gartee masgida keessa dhaabbadhu nagaa dhaabbadhaa jedhiin zinaan haraama jedhiin hanni haraama kijibni haraama jedhi ishee qeesii akkas jedha abbaa gadaa akkas jedha isheenni kalee qeesiin kalee abbaan gadaa kalee manguddoon kaleedha. Ganda ofii qabdee deemtiin ebaltu ganda keessa jiraa jedhan. Hamaan ganda keessaa yoo bahe gartee qabadhu ilma kee jedhan. Yookaan gosti ni diinsiti yoo gartee sanii bahe. Hadha ka itti walii galchan wanni sareen nu nyaattee hadha hayyuun keenya arrabamuuf namuu gartee xiqqaa guddaan kun makiinaa naa bitaniif duriyyee hattuuf qoshaashaa jala galee namni gartee sirna takka liqimsaa qofa deebe namni keenya rabbi rahmata isin haa godhu. Horii laaluu qofa gartee. Maanoo tuksiisanii hundinuu bes bakka hundaa birriitti darba duriyyeen baratee kaan waamaa 10,000 20,000 100,000 kennanii 200,000 kaan makiinaa itti bitanii kaan maal godhanii namni tokko gabbayee haqaa dubbatu dhugaa waliin dhaabbatu hin jiru jechuudha. Akkana osoo lafa dhiinnu hadhallee diinnu dachaasuu deemtan osoo jagni gabaabaa hayyuun gabaabaan jiraatee hadha gartee nu faluu baate qaata nu gurgurtanii silaadha. Osoo namuu dantaa ofii liqimsaa ofii makiinaaf jinni si bitanii furii hadha guuranii si kennan qabri biraa galuu deemta. Hagam jiraatta addunyaa tana gubbaa seenaa dalagabbayi. Yoo akkam guddatte ganna 70 akkam yoo dheeratte ganna 80 jiraatta. 50 60 haganaaf gartee duniyaa boru kabraa makiinaa boru kabraa uuf. Jaartii teetiif ilmaan tee kabiraatu barte galee kabalee ilmaan tee illee ergatee jaartii illee itti galuu deema. Maal jarana Oromooti jedhiifamallee naa godha. Akkam ta'u jira garam deemaa jira. Haganuu guutuu Oromoon sirna hin qabdu. Namni dhaabbadhu namaan jedhu hin jiru. Ijoollee teessanii barka gabbaatee jagna salphiftee hayyuu salphiftee goota salphistee bakka hundatti maqaan nu badaa jiru. Namarraa bahe namni kun mukarraa bahe. Saba nyaatu jabaan keenya dhufnaan qaatatti ka'an. Hayyuun keenya dhufnaan qaatatti ka'an. Warri qabrii kalee isin jalaa nabde. Jeneraal Waaqoo guutuutu ijaarraa abbaa gadaatiif bar abbaan Jifaar mee jagni isin jalaa hafee eenyu jira jedhan. Namni qabrii keessa jiru. Kana hunda ka dalagan qoshaashaa faarsee bulaa waa liqimsee faarsu garte
Warra waa itti kennanii faarsaa jagna keennaaf hayyuu kenna ammoo dhagaa itti guuraa oola guyyaa kana guutuu garte. Saba kiyya rabbi illee isin hin dhiisu bara wanni kun safaa jirtan. Waan arganne alhamdulillah jennee fudhanneeti taafte yaa rabbi rabbiin akkas jedha nabi rabbi lasa kan nu barsiise diiniin keenya kan nu barsiise. Ilmi namaatu ati galatoonfatte waan biraa dabalee sii kenna. Namni nama hin galatoonfanne rabbiin hin galatoonfatu jedhan. Bar maaliif ilma namaa jechuun bar maal dhabne maal arganne adda. Eenyu namni ifaa jeetana fidee asii hin gahe. Akkamitti namni Fayyisaa Leellisaa irratti duula. Nama miskiina kana waa meeqa dhabe. Yeroo takka fiigee bar waan hambi waggaa 100 nyaatu inni gartee fuudhee as deebi'a. Dhiisa horii argatu. Beekumtiin inni addunyaa gubbaa argatu gootiin bara hambaan wanni bara sa'a 24 as gubbaa taa'ee Oromoo gurguratee yookaan Amaara Tigree ta'uu fadha Jawaariin keessan bari beekumtii argachuu ofii tokko bara. Kalammataa mallaqa argachuu. Namtichattiin tun maal janiin eenyu raada eegee dhiigaa jedhan gartee ilma daafee ka bakka inni gahe sabni waliin galle ka bakka inni gahe namni nagaan hin jiraanne gartee yaa rabbi ilma daafee intal daafee yaa rabbi nurraa qabane bar gurbaa daafee daafamaa raafamaa ka jechuun dubbiin isaa balaa gochi isaa balaa deemsi isaa balaa ka yoo inni waa dubbate lubbuun namaa baddu namni wal dhabu waliin galle waliin dhageenye jira nama yoo inni dubbate waa goo namni walii galuu jira gartee.